maal jennee mata duree keenya tajaajila hafuuraa wiirtuu leenjii waaqayyootti kan jedhu maal fakkaachuu qaba maal ta'uudhaa qaba kan jedhu walii wajjin ilaaluu jammarree akka seensaatti tajaajilaan akka ta'e itti buuneerraa tajaajilaan hundinuu wiirtuu leenjii waaqayyoo keessa darbanii akka isaan hojii gurguddaa hojjetan ilaallee keessumaa namoonni gurguddaan hundinuu akka isaan kana keessa darban kaayyoon barumsa kanaa immoo waan lama jennee ilaalleerraa inni jalqabaa ayyaanni waaqayyoo nurratti dachaa lama yoo maal ta'e argachuu dandeenya kan jedhuu fi tajaajila keenya keessatti waaqayyo gooftaan machaa akkamitti abiddaan leenjii deebii nuu kennuu danda'a. Tajaajilli itti waaqayyo abiddaan deebii kennuu danda'u itti ba'uudhaaf attamitti hojjetamne ba'uun nurra jira kan jedhu waliin itti bu'uudhaaf torban darbee ilaallee namoota kana keessa darbanii jireenyi isaanii hojjetame Museen biyya Midiyaan keessatti waggaa 4 akka hojjetame Iyyaasuun Musee jalatti waggaa 40 akka hojjetame gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 40 halkan 40tti akka inni lafa onaa keessatti tsoomee kadhatee akka inni hojiitti bobba'e ergamoonni immoo waggaa 3 walakkaa leenjifamanii gaafa guyyaa kurnaffaa Yesuus Kiristoos samiitti ol ba'e abidda fuula qulqulluu turaatiin eeggadhaa jedhe waan ta'eef yeroo mishikiillee jennee dubbannee dabarreerraa ittaansinee tokko jennee kan nu jammarree waaqayyo abiddaan akka inni deebii nuu kennu attamitti hojjetamnee ba'uudhaa qabna attamitti jireenyi keenya hojjetamee ba'uudhaa qaba kan jedhu tokkoffaa Mootota boqonnaa 17 tokko kaafnee jireenya Eliyaas irratti hundoofne iddoo itti Eliyaas hojjetamee ba'ee isa jalqabaa walii wajjin kaafne iddoowwan garaagaraatti hojjetame isaan keessaa inni tokko jalqabaa yeroo waaqayyo gooftaan machaa biyya Gili'aad Tesbii keessatti hojjetame kan akka inni ba'e ilaalleerraa shaakalli yookiin immoo waa waaqayyo gooftaan machaa dachaa Gili'aad Tesbii jedhamu sanatti nama leenjisuu maal akka ta'e qabxilee garaagaraa dubbanneerra irra hin deebi'u isa boodaa mata duree tokko barreeffannee baaneerraa keessumaa waa'ee dachaa Kooreet faafaa maal jechuu kashiin taate bal'inaan ilaallee har'a immoo fedha waaqayyoo yoo ta'e mandara Seeraaphitaa walii wajjin ilaalla. Har'a immoo Seeraaphitaa attamitti akka waaqayyo gooftaan machaa isa leenjisee walii wajjin ilaalu hiyyallaa baa jira barreeffadhaatii leenjii Seeraaphiitaatti godhame attamitti akka isa leenjisee Seeraaphitaa jedhamu sanatti Seeraaphitaa jedhama mee hin dubbifna kutaa kana walii wajjin hojii tokkoffaa Mootota boqonnaa 17 lakkoofsa 8 kaasee hamma 16tti fiikotii ariifadhee nan dubbisaa akka kanaa jedha sababii bokkaan biyyaa badeef guyyaa muraasa booddee lagichi hin goge. Yommuu dubbii waaqayyoo gara Eliyaas dhufee ka'ee gara mandara Seeraaphitaa isa kutaa biyya Siidoon keessa dhaqe. Achi taa'i. Haati hiyyeessaa achi jiraattu tokko nyaata akkasii laattuuf ani siif abboomeera jedhe. Kana irratti Eliyaas ka'ee gara mandara Seeraaphitaa dhaqe. Balbala keellaa mandaraatti bira yommuu ga'e dubartii qoraanii funaannattu tokko in arge. Inni ishee waamee adaraa bishaan dhugaatii willeetti anaaf fidi jedheen. Isheen bishaan isaaf fiduuf dhaqaatu jirtu ishee waamee adaraa buddeena cabduu tokkos immoo
harkatti qabadhuuti kottuu jedheen. Isheen immoo deebiftee dhugaa Waaqayyo gooftaa keessa jiraataati. Ani daakuu honyee tokkitti huuroo keessaa jirtuu fi dhadhaa ejersaa muraasa cuggee keessa jirtu malee buddeena tokkollee hin qabu. Kunoo ani gara manaatti galee ishee qodaa keessa jirtu kana tolchee anii fi mucaan koo akka nyaannuu fi qooraan bu'achaan jira. Isa booddee garuu du'uma duwwaatu nu eeggataa jette. Eeliyaas isheedhaan hin sodaatin, dhaqiitii akkuma jette godhi. Garuu wanta qabdurraa dura bixxillee xinnoo ishee tolchi anaaf fidi. Kana booddees ofii keetiif ilma keetiifis immoo waa tolchi. Waaqayyo gooftichi Israa'el hamma guyyaa ani Waaqayyo lafarratti bokkaa roobsutti daakichi huuroo keessaa hin dhibamu, dhadhaan ejersaa cuggee keessaa hin dhabamu jedhaa jedhe. Isheen dhaqxee akkuma Eeliyaas jedhee hin goote. Akkasitti Eeliyaas isheen warri mana ishee keessaas nyaata guyyaa baay'eedhaaf isaan ga'u hin argatan. Waaqayyo karaa Eeliyaasii raajichaa akkuma dubbatee daakichi huuroo keessaa hin dhumne, dhadhaan ejersaas cuggee keessaa hin dhibamne. Bara meeqatti lallabdan sagalee kana? Hammamitti lallabdan? Yaadadha. Amma immoo itti kadhattan. Kun wiirtuu lammaffaa, wiirtuu leenjii lammaffaa Waaqayyo gooftaan maccaa Eeliyaas abiddaan utuu deebii hin kennin dura jireenya isaatti hojjetamee baay'ee. Kanaaf inni kun Yoosiin leevelii meeqa qaba? Leevelii 4. Nutis gooftaan yoo jedhee leevelii 4 ilaalla. Kun leevelii lammaffaatti isatti hin darbedha. Isa jalqabaa keessatti bitaasaa mirgasaa garanasaa garasaa kan jiran maalidha jennee allaattota waaqarraadha jenne. Garasitti kan nu ilaalle wanta inni ittiin sooramu wanta inni nyaatu xaqlaallaansaa yemmuu darkino foon guyyaa lama booda maal taati raammoo taati hin ajoofti mana balleessiti. Guddoo yoo taatanii guyyaa lama booda maal ta'a hin samaa hin ukaa. Karaa burqaan kun inni jalqabaa gara goguutti deema gatii ta'eef gara burqaa goguurraa gara burqaa hin gogneetti isa dabarse Waaqayyo. Achi bara jedhamu uumeemi yeroo muraasa booda jedhamu lakkoofsa meeqa irratti lakkoofsa torba irratti ከብዙ ቀንም በኋላ በምድር ላይ ዝናብ አልነበረምና ወንዙ ደረቀ። ቡርቃኒት እንጅራት ኩን ቡርቃኒት ናበት ጉዴ እንጎግ አመናን ኮን ከናፈ ዋንጎ ጉራ ጋራዋን እንጎን የተቆጥ ማልቶቹ ዳቀባ ጨውዳ ቀባ እዶንት ጨይኩን ሞ መቃንሳ ማልጀዳማ dachaan koraati dachaa lagisaa qoraa qormaata hedduu kan keessa jiru ta'uu isaa ilaalle amma immoo iddoon inni dhufe kun zeeraapiitaa jedhama. Maal jechuudha zeeraapiitaa jechuun? Labdaniitu maatti hiiktan gaafa sana dhimminni qoomtoo jechuun sadamma keessaa bahee diimaa isaa ta'e gaafa si nyaattan maal isin godhu? Maal godhu uumamni qoomtoo nama guba qofa. Qoomtoo kan jenni kan hundi waa'ee damaa beekoo qoma gubaan namatti dhaga'ama. Nambes qabu yaa guutuu kana ofuu qawwultu macaafa qulqulluu keessatti sagajechi maal agarsiisa? Hiika agarsiisa. Akkuma kana zeeraapiitaa ni jedhu maal jechuudha? Maal jechuudha zeeraapiitaa jechuudha? Iddoo jiran keessa isheen kun adeeganyaan jechi maaliif wantichi jabaachaa deema salphaan seenaa. Leevelii jalqabaa badaamin leevelii taanuu qormaan isaa dabalaale leevelii kamiin sii kennu jedha inni kun leevelii lammaffaa. Kanaaf zeeraapiitaa jechuun jedha barreeffadha. Iddoo itti sibiilli baqfamee ba'uudhaa'edha. Zeeraapiitaa jechuudha. Zeeraapiitaadhaan zeeraapiitaa tarsii qopheessee jedha. Soora maqaan mandara kanaa maal jechuudha? Zeeraapiitaa inni jedhu is melting place ወይም ምንሞ
afaan warra akkaadiyaan ta'e iddoo itti sibiilli baqfamee bahu iddoo itti sibiilli baqfamee bahu iddoo itti supheen bishaatee bahu bukoonsaa bahe abidda guddaarra kaanii golbobeessanii gabbobeessanii akka inni gargar hin kaane ta'e inni bakun afaan warra akkaadiyaatiin maal jedhama? Zeraapidaadhama. Amma kun iddoon kun iddootti abiddaan qoranne ilaalamnu jechuudha. Ammas waa'ee dubartittee akkaataa mana ishee keessaa hin dhaabbatee ni ilaalammas isas. Yoo na rafite nan fixuu baay'inaan rakkinaan qabu. Taaritti ittiin ilaalla. Xilqi timirti sir hoone. Barumsa baay'ee gadi fagaadha. Kanaaf iddoo itti sibiilli maal ta'e booda sinin jedhe abidda ho'isaa hammamidha inni ittiin sibiilli baqqi bahu isatti ibiddee qashanii wal qixxeedha maal ta'uu qaba baay'ee caaluudhaa qaba bakka barbadaa keessa bahe tokkitti waan humtichi keessa argamu kan jire achi keessa dagalee booda maal ta'ame ba'a dhagaadhaa fi sibiilli gargar ba'a namni kun gara abiddaan tajaajiluudhaaf jira. Shaakala biddaa keessatti ummatiin maayee laata bitti deebii kennaa waaqayyo. Kanaaf achi ga'ee koo amma inni deebii inni waaqarraa abiddaan deebii kennu inni waaqa isa dhugaara jedha. Gaarumni kiikii abiddaa hojjetu walitti ittiin qoramtee hin bahin waa'ee biddaa akkamitti dubbachuu dandeessi? Nuyi kan argine kan annamanne ija keenyaan kan argine gurra keenyaan kan dhageenye sammuu keenyaan kontempileetii kan goone jireenyaan keessa galee amannee kan isin barreessine dubbii jireenyaa isin barreessina. Amma kan rakkisu baay'ee teoorii lallabna. Biituu kanaan galle. Kanaaf namni kun abiddaan deebii kennuudhaaf maaliin ilaalamuudhaaf qaba? Abiddaan namni kun qoramee ilaalamuudhaaf qaba. Mana miti sagalee waaqoo jedhama. Warqeen inni gatiin qabneeyyuu abiddaan qoramee ilaalama amantiin keessa lo'eera. Attamitti raree? Yoo maxinnoodhaan uuruu yeroo akkasiin uuruu keenya dhiibne namaa nuudaa waaqaa nuudaa hamna. Rakkinni keenya bukoodha nuti. Beesaa taatee battanne. Dhugaa waaqayyo abiddaan hin qoramne taanaan giti isaa tajaajila keenya akka isheetti beekamti. Kanaafuu zeraapidaan iddootti tajaajilaan cilaatti keessa galee ammana dubbadha waan baay'ee sama guddaa ergitu. Achi keessa gasheetu asii buufaan itti buufameetu gubadhu ittiin jedhama. Kaaroon milaawwan ilaallam illaafu abidda keessa galee tanaan sibiilli asitti buutan kwaa'eera. Dhibba meeqa yoo isin itti gootan yoo isin nammoo roleetan nu qara isiniin bahu. Abidda keessa gashee waaqayyo qara nu haa baasa. Kanaaf zeraapidaan iddootti abidda keessa galee nashee. Organoche. Naafis melting pele jedham. Sibiila ta'uusaa. Mana qofa mini iddootti ligidaa'ummaa isaarraa harca'u. Akkanaa jedhu ቱፋይር ብሬክስ በእሳት የሚፈተኑበት ከዛ ለቀለበት የሚሰሩበት ተኮፋ ጴጥሮስ በቆና ተቆረ ቆሰላ አብዳን ቆረሜላላ እዱ አብዳን ከናፉ ተኮፋ ጴጥሮስ በቆና ተቆረ ቆሰቶ በዋይ አብዳን ቆረሜላላ ከናፉ እዱ ከነቴ ተጃጅላኔ ulaagaalee waaqayyo gooftaa machaa gootoo fi safartuu waaqayyoodhaan namni tajaajila jedhee bahu bara koo guutuu waaqayyo bu'aa buuseen darba namni jedhu iddoo inni itti abiddaan qoramee hojjetamee muruudhamee abidda keessa gaafa galee jedhu qaruu duwwaadhaaf utuu hin taane kosii waggaa meeqaan akkasuma bara qaba mana ogeessaa geessitan sibiilli haaraa taati bakka hin bareedidhan isa kun cal jetti yoo sibiirra gootan qara sinii ba'a. Yoo tibuusta maalta insirata gara barbaadan sheppi gootu abidda keessa galee taanaan tajaajilan sheppi ta'u bukoosaa dhaabbata limmuxxiisaa dhaabbata kanaaf dachaanii zeraaphitaa dachaa abiddaa jedha barreeffadha waaqayyochi geessee nu asirreessu egaane beetaan የምፈተኑበት ነው tokkoffaa mootota 17:8 egaan waaqayyo gooftaan machaa iddoo kanatti maal qopheesse abidda keessatti
maaddii qopheesse. Maaddii abidda keessaa jira. Maaddii abidda keessaa. Achitti anane Amaariffisaa maal jedha? Oromiffisaa haadha hiyyeessaa jedha. Amaariffisaa immoo baalteetii jedha. Maani garaagarummaan haadha hiyyeessaadhaaf ishee Amaariffaan inni baaltete dhufe አንደኛ ሴት inni jedhu kun immoo mebelet inni jedhu gidduudhaaf baaltet isa jedhu gidduu garaagarummaan jiru maal namoonni beektan jirtu kan isin ajaa'ibu mandara ziraapita waan guddaa ittiin namni kun qorame waaqa gooftaa macaa nyaata guddaa inni qopheesse baalteetitti qopheesse baaltet jechuun nama alfan baaltet jedhu kuni baaltet jechuun dubartee umuriidhaan maal taate achi dhiibde bara guurte ta'e umuriin ishee 60 gadi kan hin taane jechuudha. Amaariffaan baalteetti kan ishee jechisiise immoo nama abbaan manaa irraa du'e nama ijoollee qabdu jechuudha. የመጀመሪያው ኢሳት እዚህ ላይ ነው እንግዲህ tajaajiltoota baay'ee jireenya isaanii buddeen barbaacha dhaqanii mana buddeenaatti qaraqaramanii gaa'elli isaan harkatti diigame beektanis dhufu tajaajiltoota abbaa mana barbaacha naa darba jettee maa dabarta ishee fuudhee ayyaana dhiseera kan dabarse beekamee kan jiru inni qalmoo buddeen dhaqee nyaadha jedhee bakka biddeen nuti nu argee jiru naani silaa tajaajilaa garaa maqanaa nu rakkisu achitti qaraqaree maa fi biddeen wajjin badeera. Baay'een immoo dubartii abbaa manaa hiiktee wajjin kan badee rakkiin lakkoofsan ichi betaa mana keenya sabaanichi. Namoota baay'ee turuudhaan abboota baay'ee turuudhaan dubartoonni baay'ee abbaa manaan qaban barasan. Waaqayyo gooftaan macaan nama kan ulaagaalee guuchisuudhaaf hilluntaa irraa kaasuudhaaf umurii ishee waggaa meeqadha? Utuusaa keenyaatti ishee kanarraa mana ishee keessaa waajirti gatii ta'ee fi jedhee tajaajilaan keenya achii gadi hin ba'u. Waa darga jira jedhama. Ooyyee qaba jedhama. Waaqayyoon isin gidduulee hafuura kana maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan gidduudhaa haa dhawu. Ameen. Jiru garuu nu gidduu. Gara keessan kaasaati ani garaadhaaf jedhee dhaame. Mul'ata koo hin gurguru jedhama armata. Ani waan lafaaf jedhee jedhame. Ayyaana naa kenname hin salphisuu jedhame. የመጀመሪያ ትልቅ ውፈት ናዚህ ላይ ነው። tajaajila baay'ee kan inni bira darbuu dadhabe abidda baay'ee kan inni ittiin gubateetti naafe. Jilla kan isin jettan akka jedhe isa tokkotu na dhaggeeffadha. Tajaajila kana gaafa waaqayyo abiddarra kaawoo achuma wajjin immoo dibanni fooniitti namaa eegan jennaan jedhame. Dhaggeeffadha na dubbadha. Akkanaa jedhu tokko ilaamee jennaan waan isaa namoonni warri hundi ayyaana kana tajaajilalee jennaan akkuma ayyaana sana qabanii waan isaa waa'ee fedha foonii kanas wajjin dibata kennamaafi naan jedhe. Namoota isin jira jettanii dhugaa Kiristoos Yesuus nama waaqa jiraata dignity isaanii masmara isaanii eeggatanii warra waaqayyo gooftaan macaa eenyummaa isaanii gurgursisee dhaabbata muraasa namoota gurguddaa gidduu keessanitti salphattanii beektanii. Yeroo kayyaatootti salphadhee namoota gurguddaa. Dhugaa Kiristoos Yesuus. Hichi mandar tajaajilaan kana bira darbee jennaan dhiifama naa godhaa malee jireenyi kee lafarratti naaf waaqa gooftaan macaa obomboleetti afuraatiin gara waaqaatti fudhatu. Ameen. Erga isaan kaasaa yaa waaqa hojii naa maalummaa. Yaa waaqayyo. Abidda dachaa seeraa bitaa jedhaa maalummaa. Abidda dachaa seeraa bitaa. Humnaan mo'adhee kan darbu jedhaa maalummaa. Humnaan mo'adhee kan darbu. Ayyaana naa baaseera maalummaa. Ayyaana naa baaseera. Tajaajiltoonni baay'anii rakkinni isaanii isa kana dachaa seeraa bitaatti jedhu yeroo baay'ee inni suni foon isa muranii nyaatanidha. Inni kun immoo foon isa nama keessan isa hooqqastanii hin baaftu eegin ande የአመንዝራ መንፈስ ከገባ የማይወጣ ነው። ዋን ፎኪሳ ጅሬኛ ተጃጅላ ከሳ ፎኪሳ ጅሬኛ ሰጋገራል ኡራውማ አንድ ያጋር እንጀራ በቃ እንጀራ አንድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ጨካኝ ነው። በዚህ ጋር ላይ ሀሲቡ የሮላ ቤ ሊሳን ታቁላ ሲኦል እንገራና እንጀራ በቃ ከነ ሊሳኑ ሲኦል ይገባል ለኮን ወራ ደዋ ኮ ገጁለንዳ ውሌ ገሮ ሪር ማገዲ ደ እንጀራ ፈታዋቀ ጎልታ መጨጋቱ ኮንሳዴ Hararo sakuranda amalli hoji tura mamma konvinsi afingo namono konvinsi agora murasa sira waqa harara tagasisa ofin bakkalle seranje bakka amalli sakana namonne katana ke sakana bamene munata chupun jedina dukana to kesan to ko isa
fedha kana. Becerrat sammu kana hadoche ala tenamne akka cubbu fooni rosu kana utu cubbu bira rosate. Baay'ee bara guddate. Waan hundumaa caala waan isinii namana yoo ate namni isinii namana. Gibadha. Yoo isin arrabse namana yoo ejji namni namana. በጣም አደጋኝ በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ገና ዋቀ ወጣ መጫጀናል ዲባኒከ አያንስ ከሳ ወንትስ ከሳ ጅሮ አከኒ መቃገደን ጎረና አኒ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ቢያቲ ከሰ ደምቱ ከሰተ ማቃይሳ አራት ገተ ማቃቆስ ሲራትካው አኒ ነመጉታ ሲቆፔ ሲራጅ ነው ዋቀ ጎታ አሜን ዶሪት ጋራሲ ማን ጋራ ማናከ ዱበርቲ ገና አርገመናት መጋልሽ ሲሪት ማን ዱበርቲ ገና ይረታል ስልሳ በላይ ነች ባንተቾን ነመወጋንሽ ወጋጃተ ምሽኒ ኦሊ ያተ ምሽኒ ወል ባቃ ከዛ በላይ ነው አራዋን ተመጣን ከብዳን ካና ዱበርቲን ኩል በጣም የሚገርማችሁ ዱበርቶ ጋጅራን ከሳ አባማና ኢራህዱ ይመረ ዱበርቲ ዋቀ ጎፍታ መጫ ጎረሽ ከዛ ዋን ሃራጋ ወላ አሜን ሃምባ ወጂ ዋቀ ትፉፍሲስቱ ሃምባ ዋቀ ጎፍታ መጫ በራራጆ ዲባ እንዱን ካራሳሪ ዋቀ ጎፍታ መጫ ዲባ ተዳንገላሷ አሜን ማና ዱበርቲ ማነቼ ከሳ ዋዋቀ ጎፍታ መጫ በርባቾ ከመነሽ ዳቃዱ ህቺ ቀሪት ሴት ናቸው አቅምት ጎፍታ መጫ በራ ታጃጅልቶኒ ባ እንዱን በራራጅቻ ኤልያሴ በራራጆኒ ዱዋኒዳ ሻንተማን ሞያቲ ምን ይላል አቦድ ራጂዳን ተቆፋዳ ተሎላዛ ኤልያስ የሮዳስ ይላል አንደኛ ናቸው ጓዋቀዮ እንጆሮ ገናማ ጆሌዋ በርሲሳን ዱሬ ሀፉረቲ ነሞንቲ ቆረማኒ ባረዱሪ ከሰቲ አፖሎ ነካታኒ ተመቆራቱ ከሰነ ተቆ የትንቢት የመድኃኒት አማሪት በከማ ቱሬ ገናማ ጆሌ ትዱበቻ አንድረ ሱሬት ሱሬ ሄዱበቻ አንድረ እና ማርኬት ወርባደኔ ራጆን ኩን ሻንተማን ዮ በርባዳን ገናማ ቦዞ ዮ በርባዳን እንጨት አንጀሮ ሲሩ አጀረ ማን ማንቶ የምትነብዩ ናቸው እነዚህ ማንቶ ዱአከነ ማለት ነው ሰለ ራጆን ኩን ካንሲኒቦ ከፍርቷል ወጡ ይላል ዘጋብች ገኙ ጠሪ ፕሮግራሙ የበረደተ ሞከላት ደብራኒ ይላል ከናቦ ዳቻኔ ሴራፒታኩን ዱበርቲ መቃንሸ ህናን ያሉ ነመጉዳ መነዋቀዩ ከሰቲ ነማ በራራጀ ነመዋቀዩ ጎፍታም መጫ ካራሸ ዋን አዶታ ግዱዳ ዲበመ ዋን መነ ተጃጅላት ዲበመ ካራሸ ዋቀ ጎፍታ መጫ ዴቢሸ ሸጥንኩም ባራሙም ሀመማ ከሸንቱር ተንቤኩ ሸንደቻኒ ኮራፌፋ ሀማሚ ወግጃ ተቆታኤ ቶርበለመታኤ ይምቤን ገሩዋይ ቀይ ጎፍታ መጫ ነኒ ከሰከነ ቦዳ ሀማሚ ቤት ወጋሰሊፍ ማቹ ዳላ ካባጣካ ኖብላላ በጣም የሚገርም ቃል ነው ዋንስ ይምቤን ተቆ ሲምባቲ ዘዋቀ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዱጋራም አምባራሰና ካልሳቡ ያንሻም በከቡ ጦርባን ተቆ ከሰተ ካላቲ እንደ ቀብደ ግዱት ዋን ብራ ፍረት ዘምበሎ ህምቦጌ እንኩንጋሮ ሀማ ኮታ ራባን ቢላሜ ወመሲ ቢከራዳ ሀማ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍራድ ፉቲ አያን ሲራዳ ባላ አሜን ሰላማነ ከዲ ኢባሜ አሜን ወየሰ ወርቀባት ሀማ ኢየሱስ ፍራድ ዲብሩ ፉቲ ራማሮ አሜን ሀመን ዋቀዮ ሞቻን ዲብሩ ፉቲ ራማሮ አሜን ዋቀዮ ፉቲ ኢየሱስ ጋራማነ ከዲ አርገቶ ራማሮ ኢየሱስ ጋራማነ ከዲ ሀምባታ ያከራ ማሮ አጎታ ኢየሱስን ሀምባታ አፋ ወረለቱን ጓደ መንደራራቃታ ዋን ሲኒ ከረዳ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዋቀ ጅራታቲ መነከቲ ዋቀ ዋን ሃራ አርቆ አያዳ ሃራ የሆኒ ባይ ከለላ ያታለ ባይ ከለላ ሶራማለ አማሙላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንዱበተም ዋቀዮ መነከታ ገራታ ጃጅራ ሃጋው ሃሌሉያ አሜን ጉዩቸትንም ናቦደ ያቹ ከናቦ ተጃጅላኒ እዶ ከነገ መነሳ ከሰቲ ዱበትቲን ኩን ዋን ጉርጉዳ መጫበ ቁልቁሉ ከሰቲ ራጀሚ ኮፔሲቲ ማሃኒ ዱበትቲን ኩን እስራኤል ደሽ ራጆን ራድዋኒሮ ዱቦን ራድዋኒሮ ሞቶን ራድዋኒሮ ዱበትቲን ኩን ቆባሾ ኮን አቡቱ ሀምባ ጀረቱ ከደብቲ ደብቲ ኤስ ሙቃሙ ቀጀራት አቻች ጀራት ገራነ ገረ ጀረት ገነፍተ አብተ ከሰለባተ ጉባና ከሰለባተ ዋሜ ቀረሶሜ ቀረለባተ እንስራቱ ወሊሮ አይኮን ገሩ ዱበትቲን ኩን ማዩታና አማነሙማዳን ኢሰዋ
waaqayyo sinaa gubbaatti ajaje dubartii qabattee hafteedha. Haleluuyaa. Waaqni gooftaan macha ayyaana keenya hammamaatiin wajjin qaba. Butas namoonni baay'een sin hojii dibatamanii kan warri qaban haala qeebaatti hin finne asirra qabanii kadhacha. Tokko keessa yoo sin gaafate dhugaa waaqayyo namoonni iddoo garaagaraatti dibata isaanii kennanii jergaanarraa kaasee jedhanii mana tokkotti gashanii kan ati gadhiisanii galtu maqaa gooftaa sun nama laazanii waasiin kan ayyaanni kee ganaa namoota baay'ee sooramataa hambaa si godhata waaqayyo. Kanaafuu mee dubartittiin kun Israa'el adda taate Israa'el ishee kam hambaa qirriitti waaqayyo gooftaa machaan bifate mana isheedha maal argate waaqayyo. Egaan dubbadheera tajaajilaanii dachaa siraappii taatti leenjii fudhatu fedha foonii fi hawwiisaa cancala yookiin hidhaasaa hundumaa kukkutee bahuudhaan waaqayyo gooftaan maccaa kan inni itti humna guddaadhaan fedha foonii irratti injifannoo kenneef isaa baasudha. Warra kaaniif immoo akeekkachiisa duratti kenna. Mee matsaafaa fakkeenyaa boqonnaa 6:26 kaasan haa dubbisaa. Waa mana kan dhumaa dubartii itti argattu sirriitti tarima. Qabxii sadaffaan tokko adda. Tokkummaa torban goona. Yoo torban irraa torban lama irraa torban irraa kadhattanii haala laallee ni goona. Mee matsaafaa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 26 amma 31tti. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Dubartii haalaleen biddeen tokkoon hin qacaramti. Isheen abbaa manaa qabdu garuu nama qabeenyaa qabu hin adamsiti. Meera deebisi. Meera deebii bolesa. Maayidha. Dubartii haalaleen biddeen tokkoon qacaramti. Isheen abbaa manaa qabdu garuu nama qabeenya qabu hin adamsiti. Maal fi maal jedha beektu? Yeegaalee mootaa waagaa iske andiin jedhaan. Anni jiraachuu gurgurtaa tokko. Ergitanii gatii ishee gara keeffadhaa. Itti achi gaafteetti fuftaa. Eeyyee isa booda hoo? Namni dachaasaa wayyaa isaatii keessaa ibidda hin kaa'ataare. Wayyaa isaasii utuu hin gubatin hafuu danda'aare. Namni maal isaa keessa? Namni dachaasaa wayyaa isaatii keessaa wayyaa hin kaa'ataare. Hin kaa'ataare? Abidda hin kaa'ataadha. Wayyaan isaa utuu hin gubatin hafuu danda'aare. ለማልፍሳ ሞ በጉያው እሳትን የሚያቀፍ ልብሶቹስ የማይቃጠሉ ማን ነው? ጋፊ ጉዳይ ነው። ዘለሜ ተካሜ ቆን ዘለሜ ሙሲን ጎተኒ ቦባጀላ አብደ ቦባጀላ ጀኔ ፋልፈቴ ደስታን ሰልሙ አብደ ቦባጀላ ነነነነ ፋልፈና ዲቂ ባነ ተለባካ ጠልገኛ መዝሙር ነው። አዝረካቴ ማልን ገረደ ፈንዛ ከደ እንጉበት እንጅራሬ ጀዲት ቦቤ Yookiis namni barbadaa gimii irra yoo ejjete miilli isaa utuu hin gubatin hafuu danda'aare. Hafuu danda'aare. Namni haadha manaa namaa bira dhaqu akkasuma ta'a. Eesh. Namni ishee bira geessu utuu hin adabamin hin hafu. Yeefadha. Hattuu yommuu beeloftu beela bahuudhaaf yoo hatte namni ishee hin tuffata laata. Yoo qabamte garuu wanta ishee manaa qabdu hundumaa yoo gaaga'eeyyuu dachaa torba baasutu isheedhaaf ta'a mitiireedha. Eeyyee. Argitanii saayqaxxaa qabu waltajjiirra darbata olee bushee waaqayyo gooftaan machaa guyyaa eegamanii bara eegamanii sa'aatii eegamanii waaqayyo gooftaan machaa isin gidduudha har'allee humna du'aa qabu gooftaa Yesuus Kiristoos hin barcuun isaan isin gidduutti nuuf kani. Ameen. Akka keessa ol kaatanii gidduutti nuuf kan jedhame. Gidduutti nuuf kani. Waldaa keenya gidduutti nuuf kan jedhame. Waldaa keenya gidduutti nuuf kani. Garaa argitanii. Yeroo nu gahu malee tokko bitee ngoone. Guyyaa asirratti bara guyyaadhaan majaladhaan bobaa jala kaa'atamam. Isaatiin የምታቀም ነው እሳት ነው አብዳን እንመጣሳዩ ልብሶቹ የማይቃጠሉ ማን ነው? በፊልም ላይ በርባዳ ፊልም ማለት በርባዳ ሳ ቅልንድሉንቱ ኛቴ ፊጤ ዲማቴ ዱር በቆሎ ባዲያ ለጋፈት ዋደኑ ሜ ዲባከና ትሪጎኔቱ ጀላሳት ሆይስለ ጋበ ጋበነ ጀላከኙ አደነ አባቴ ማልበር ቤቱ በቆሎ ኢላ ኢሰሜ ኤልሳ ቆሎ ፈከ ስለበሉካ
Ammaashinitti waadame fakkaata. Achi dhaabbatee barbadaan kun maal godha? Bishaata bakka itti butuun barbaachisu dhabbara isin hojjetu. Akka kanaan isu miti nama baalo film nama baalo. Fixeera waan hundumaa nyaatee fixeera. Kanaaf jireenyi xuraa'ummaa sagaagalummaa maal jechuudha indezaa film laa himee nama biddela deeme. Isin gadi yoo mana kun jaalate illee utuun jaalate maataa. Hin gubata miillisaa yoo nakkisaa kun maataa disheepita. Kana jireenyi xuraa'ummaa keessa mandera seera appitaa keessa warree darbuudha dhabaan. Tajaajilli isaan akkasitti boqoo jallisaa jechuudha. Kan luka jallistaan kottiin gabaabsiti as gootechi mangaagaa kana jalliste kan wal akkistiin kan kana dabarsite ija akka kanaa goote abiddi namatti bu'ee jennaan. Sirri harka keessan kaasaa Yesuus bira na dabasadhaa maalame. Yesuus bira na dabasa. Waaqayyo jedhaa maalame. Waaqayyo arraanaa kenne kanaan jedhame. Arraanaa kenne kanaan. Mandara seera appitaa keessa na baasee dhaame. Mandara seera appitaa keessa na baasee. Ermeloositti na baasee dhaame. Ermeloositti na baasee. Turna sekarang mulai situ kan ada. Itu sih baca tol bau ni dandau. Kasih ya lekon kita aja. Indezi ya. Kesosannya semai bahala. Examen agel gulung aja ni kairan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Lalu asyik teragak kini sesi. Nabi sabara kisah mal kan kisah. Nikah kisah. Orang kita bakabatan. Dor kita turun makan kabdan. Guma. Bakal solusi. እግዚአብሔር እኔ ይሰጫሉ ነው ከሰጅራ አሁን ወልቀባት አጥቂ ይሰጫሉ ሲከ ሰጅራ ማለት አማለ በቃ ኢየሱስ እንጀራ ማለት በቃ ኢየሱስ መንደር ይጀሎታ ሲምባቲ እንጀራ ማለት መንደር ይጀሎታ ሲምባቲ አንተኑ ግን በቃ ጋዋ ቀዩ አንተኑ ግን ገናቦ ይደዱ ማርኬት ቡ ዮታዬ እንጃለትን ወሌ ቡሌ ዋቀ ጎፍታ መቻ ጋፍቶ ቆይ ጀልሲ ሀቃቂኑ ተገርሲስ ይቃጠላል ይዘሩ ይጠብቃል እንጂ እሺ ከናፎ አከና ጀራጋን ምሳሌ ጃአ ፈከኛ ጃአ ለቅባታችን ትልቁ እንቅፋት የስጋ መሻት ስራ ነው እንዲገራ ማነዲ ገራ አነ ምሳሌ ዋቀጆ ሐንስ ማለት ዝራ ጋሎ እግዚአብሔር አላቴ እኙማ ዋቀዮ ፍና ዋቀት ከንቡ ከሳን ቶኮ የስጋ ፍትው ስራ ጋራ ከናፉ እጋኔ kana qofa mini gaanya taani gullani keenya hafe karaatafe በምግብ ታጥረው ታግደው በመሃል ከመቅረት ያስተነቅቃል ከናፍ ኤልያሲ ኛታራ ሶሮማ በርባቻ ጀቻ ሙለተሳ ጉዱንፌ ደቻ ሰናቲነም ቢምነ ከናፉ ሴቲቱ በኢድሜዋ የገፋች እንጨት የምትለቅም ወንቶታ ዱበርቲቲ ከናራ በረን ዋንዲንቂ waaqayyo gooftaan macaa seenaa dubartii kanaan hojjete barreeffadha qabeenya mana dubartii kanaa jira barreeffadha qabeenya mana dubartii kana qabeenya mana dubartii kana qabeenya mana dubartii kana lakkoofsa kudhan rubbisaa 17 inni jalqabaa incet ነው muka barreeffadha yookiin qoraan jira barreeffadha muka yookiin qoraan dubartooti kee kana adda kan ishee godhu magaalaan kuni magaalaa dallaadhaan marfamee jiru eegdonni jajjaboon gubbaa ta'anii iyya isaanii loggomatanii eewa singalaa eewa singalaadhaan iddootti eeganidha. Warroonni waan fedha isaanii hojjetan jiraachuu danda'u. Isin galee maaliif wantoonni adda addaa magaalattii keessatti hin eeyyamaa magatii ta'eef. Wangeela lallabuu dhowwu malee sagalee waaqayyoo akka lallabame dhowwu malee kadhannaa sagalee ol ka'e dhowwu malee dirree gubbaatti namni fedha isaatii yoo hojjete magaalaan suni የተፈቀደ ነው ስላከምትሮ ወይ ከምትካ ከናቦ ጋፈኒ መንጀራ ከና በሪዮን በበለከላ ቸሎ ጋፈጋው ዱበትን ማርቆተ ማቆራኑ ትልቆታ ዋቀዮ እንጨት ይላል አማርኛው ሁድ ይላል እንግሊዘኛ እስ ይላል ዕብራይስጡ በመንም ይከተለለብደ ዋቆራም ዱበርት ገና ደሞለ በደኒ ቤት
Orang lo titin kufuran tu lelap ni betul. Apa lagi nak kemudian tu? Di mana apa dah? Gaafa intini keenya suko dubartii kun waan isheen hojjette ke Israa'el የምትጠበቅ Israa'el lafa unaa keessa qaxxaamurte biyya aannaniif damma yaasu gaafa galan waan Waaqayyo gooftaan machaajese keessa tokko dhoksaa mukaadha jireenyi namaa mukaan jammare jireenyi namaa fayyinni mukaan dhufe Waaqayyo gooftaan machaase dhuma milikitaan mukaan jiru barsiisa Waaqayyo. Berarti kadang-kadang oksang kun sih kalau berjalan mana oksang kun sih ini makanya kon ya jangan kemana dua kayu alum nama dapat atino ada biar calo muka dah muka jira muka kaira muka otak kesa hanya tamu jira kan jata mujira karena abdu berarti tinggun gak faga batu inca lek ama esi berbaca demti lagi fadam inci fanno jechu mano di fama muka jechu jira barrefadha dhoksa fannifamu Kristos Yesus da barrefadhani mallattoo dhoksa fannifamu Yesus Kristos da mallattoo yookiin fakkeenya fannifamu Yesus Kristos da macaafa qulqulluu keessatti waa Waaqayyo gooftaan macaa mukeetiin hojjetan dinqii gurguddaa Waaqayyo gooftaan macaa mukaan hojjetan sitti himamu. Agalgaayu seenaa dubartii kanarraa waan tokko baay'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos tajaajila keenya keessaa ol ka'een argamu taanaan Waaqayyo gooftaan macaa mana keenya keessaa galaan qaba. Amma televezyiinii argine waa machirraa gad argine kana daawunloodii goone hin dabarsinaa adeeraa Waaqa. Ishee hin dabaree deemulina. Ilaala alam fadhaati. Ilaala sagalee Waaqayyoodhaan madaalaati. Sagalee Waaqayyoodhaan immoo dhoksaa itti nuyi si hubachuu dandeenyu sagalee keetiin naa bareedaa ija koo naa bareedaa Waaqayyoo. Kanaaf dubartittiin kun jalqaba waa isheetii kan caqasame mana ishee keessaa ani nyaata si qopheesseera kan jedhu dubartittiin kun gaafa magaalatti gara kan ishee barbaacha deemtu maal barbaacha deemtu. Maaliif muka gogaachuu sabni Waaqayyo eessu noo tirii noo tirii muka barbaade Waaqayyo gooftaan macaa. Muka barbaade. Seenaa macaafa qulqulluu keessaa akkas jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Yohaannis 3:14 fi seera lakkoofsa 21:8 bara bofti baay'ee nama hidde tokko boqonnaa 21 lakkoofsa 8:9 Yesuusi waa'ee fannifamuu isaa agarsiisuudhaaf Museen lafa onaa keessatti sibiila boolajjiirraa fuudhee akka mukarratti fanniseedha. Macaafni lakkoofsa boqonnaa 21:8 utubaa irratti fanniseedha. Huletu minchatochi nacho. Namoonni jawweedhaan bofaan hiddaman akka isaan ittiin fayyanii biyya aannaniif damma yaasutti itti buufanii adeeman. Bara dhaloonni baay'ee buddeenaa bane Waaqayyo irratti ka'u hiddama kana keessaa bahanii Waaqayyo gooftaan macaan lafa unaatti isaan leenjifatee galaana diimaa qaxxaamursuu iyyaa kudhaa isaaniitti kana gashee biyya aannaniif damma yaasu kan dhaalan warra sibiila boorrajjii isaa mukarratti dhuluma utubaa irratti fannifame kana warra ilaalan isaan kun hundinuu hiddamuu sanarraa summii sanarraa bitanii summii sanarraa isa dhiiga namaa mancaasu isa dhiiga namaa maraachuu isa sammuu namaa dabarsu kana oolanii biyya aannaniif damma yaasutti galu. Ichi seeti bebeetu ayyaanni biyya Kiristoos masqal misaalee nama. Tajaajilaan jireenya isaa keessatti ol ka'ee kan mul'achuu isaaf jiru fannifamu Yesuus Kiristoos. Ifamanaa godha. Inni የተሰቀለው ክርስቶስ ለምን ነው ኢየሱስ ይሰፈልባል ምን ኢየሱስ ይሰፈልባል ጀራ ማለት ኢየሱስ ይሰፈልባል ዊቱ ለለበከኛ ከይልቅ ማጀ ነው እንሽ አረፎ ቅኑት ለለበማ አረመጂና ነው ለለበማ ይደሪ አረማቱ ለለበ ዋለባ ዋለቸ ከናገዲ ግራቪቲ ለፈከ ነው ብሰቱ ለለበማ ማጀ አቃሴ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማታ ዱሬን ከሰ ማታ ዱሬ ኢየሱስ ይናታ አሜን ከሰንጋሳ ዲ ማታ ዱሬን ኮ ማታ ዱሬ ከቶ ዳዋ ኮ ጀራ ማር ማታ ዱሬን ኮ ማታ ዱሬ ከቶ ዳዋ ኮ ጀራ ከቾራ ከጅሩት ዳውንሎድ ከጎነ ወዶራ ዋቃ መቃ
Yesuus Kiristoos daawunloodii sirraa dhaabu Yesuus. Ameen. Daawunloodii gochuudhaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos mul'ataan samii waaqaa keessa nu barbaadaasise waaqaan dhoksaa barootaa nu dubbisiise fannifamuu Yesuus Kiristoos giddu galeessa tajaajila keenya nuuf godhu waaqayyo. Ameen. የመጨረሻዋ የክርስቶስ መስቀል የስብከተ ማዕከል ነው። ዱበርቲtti kana mana ishee keessa kan isheen barbaadu dhala ishee wajjin kan isheen barbaadu maalidha? Dhoksaa fannifamuu Yesuus Kiristoosidha. Kanaafuu wangeela Luqaas keessa eeseenee Yesuusin isa fannifame akkasin barbaadda annan beeka. Hai! Maloo keessa balqabaatiin fannifamuu Yesuusin hin barbaadda yoo ta'e jedha ameen. Fannifamuu Yesuusin hin barbaadda yoo ta'e. Galaana fuudhaa mana kee jiru jedha maalame. Galaana fuudhaa mana kee jiru. Hamma dhufaati Yesuus Kiristoositti barbaadamaadha maalame. Hamma dhufaati Yesuus Kiristoositti barbaadamaadha. Hamma bokkaan inni dhumaa roobutedha maalame. Hamma bokkaan inni dhumaa roobute. Mana kee tafa jedha maalame. Mana kee tafa. Mana keessanitti haa bu'aa. Ameen. Dubartoota baay'eetu raadiyoo jedhama Yesuus. Lakkoofsaan qabanedha. Abbaa manaa kan jedhamu safar garatti nagartan. Irraa yaa'anii dhumanii. Garuu eedha. Dubartittii isheen seeraa bitaa. Maalee gara mana kamii dhaqee Eeliyaaseera. Mana dubartii kana akka Eeliyaas dhaqu kan godhe. Yeroo darbe ilaaleera Eeliyaas maal jechuu akka ta'e ministeerri isaa inni guddaan dubartittiin kun fookasiin ishee dhoksaa fannifamuu Yesuus Kiristoos gana isa waggaa meeqa waggaa sadii bee walakkaa booda isa ta'uu jiru sana dursitee nama agarte waan taateef Waaqayyo gooftaan macca mana ishee keessa galaa kaa'eera. Waaqayyo mana keenya keessa galaa haa kaa'u. Tani kana dhagaa wiirtuu tajaajila keenya geeffadhaa. Hela Kiristoosii wajjin eenyummaan keenya hin fannifamne taanaan Kiristoosii wajjin duune Kiristoosii wajjin du'aa hin kaane taanaan dhugaa Waaqayyo booftinni keenya una mataa maraa sammayyu. Akkasii dha bakka hannisaas sobisaas maqaa wal beeksisaa. Jalatti teessaa jira. Harmoota nu keessa ajjeesu Yesuus. Ameen. San kaasaa humna fannoo keetiin jedhaa maalame. Humna fannoo keetiin. Eenyummaan koo kaleessaa jedhaa maalame. Eenyummaan koo kaleessaa. Fannoo kee gubbaataa cinqaarfamadhaa maalame. Fannoo kee gubbaataa cinqaarfamu. Sheesseetu achiin namatti falligamu. Tokkoffaa mana ishee keessa maaltu jiran jedhe dhoksaa fannifamuu Yesuus Kiristoos mallattoo mukaatiin jira. Lammaffaa barreeffadhaa. Dubartittiin kun akka ishee ilaalamtu kan godhe. Bishaantu mana ishee keessa jira. Qabbana. Lammaffaa maaltu jira? Mana nama kanaa bishaantu jira. Haan nama baay'ee gogeera. Wayyoo waan isin kana dhugaa Waaqayyo bara namoota baay'een dirreerraa garan maqaa Yesuus Kiristoos tajaajilis keessaa burqaa jammal. Amantii magarsaa dhugaa Waaqayyo bara namoota baay'ee akkatti dhugaan tajaajilaa goge maqaa Kiristoos Yesuus mana keetti gara Waaqayyo gooftaan macaa qabbana jiru tajaajilaa haadha Haleluuyaa. Gogeera meelaadha. Lakkee hundinuudha. Meemarii kan macaa qulqulluun dubbadha malee badaa waan kan kootti dabale jiru ከብዙ ቀንም በኋላ በምድር ላይ ዝናብ አልነበረም ወንዞ ደረቀ። bara namoota baay'ee harkaa wangeelli naman dhagaanyatu yeroo ta'etti gaafa sin tajaajilaaf dhaabbattan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana keessan bokkaan ayyaana Waaqayyoo haroo. Ameen. Dubartittiin kun mana ishee keessa bishaantu jira. Wuhaa alle. There is a water. Waay bishaantu jira. Maal godh namoota gaggabaan tu'uudhaaf kan jedhan warra deebisee maal godh lubbootti dhaaba. Waaqayyo gooftaan macaa wuhaa si cinittiin jedhee. Jira mana ishee keessa. Jira gola ishee keessa. Jira qe'ee ishee keessa. Nama turaayyuu malee Waaqayyo isheera jira. Mee wangeelli Yohaannis boqonnaan afurii lakkoofsi 14 kaasee 15 akkanaa jedha. Akkanaa jettee gaafate dubartiitti. Okkoteen dubartoota baay'ee duwwaa gogaa. Han dubartiitti kanaa garuu ani sin hojaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 illee natti fagaate jettee bette. Natti fagaate bakka isatti keessaa waraabbatan tu maal ta'e jedhe gurgwaaduu xilqoone binyette. Lammaffaa jette guddusee qabdu jette. Ejjenna eessaa biddamoo bishaan jireenya bara bara Yesuus Kiristoos akkanaa jedhe bishaan jireenya bara bara anaa kenna jedha. Namaa kenni kana ishee waa bishaan sana gosa bara sanaa jette leebuu ishee arraashee waggaa baay'ee akka sabaatti saba sana bakka buute ani isheen eeggachaa jirtu waan baay'ee ilaalteette ishee qabbaneessuu hin dandeenye amma inni garuu ishee qabbaneessuu dachaa sana taa'ee ishee eegeera.
ilaamee waan sirrii gara dhugaa waaqayyoomee tajaajiluma keessa kana keessatti qabbana tajaajilaa kara keessa waaqayyo dhabee namaa keessa dhangalaaf. Belna kaasa sirrii gara ilaamee iddoo sin dhaabbattan waaqayyo gooftaan machaa garaa namootaaf qabbana halaaf. Isa dinagdeedhaan isa yaaddessee isa haalli jireenya isa yaaddessee isa dhukkub isa yaaddessee isa wal'aansoon jireenya isa yaaddessee garaa keessa waaqayyo gooftaan machaa qabbana jireenya laphee san keessa dhangalaaf. Akka qabbanaa si'a godhatu waaqayyo. ውሃው አለ መንፈሱ አለ ጸጋው አለ ጸጋ ነው የሚያረሰርሰው ጸጋ ነው የሚያረሰርሰው በተንቆል አባ መናሳ በየለፋቱ ራዲዮ ማለት ሞቶታ ቱራዲዮ ማለት ያጆታ ቱራዲዮ ማለት ሉቦታ ቱራዲዮ ማለት እቺዝ ብገል አመለታናን ዋቄ ጎፍታ መጫ አከና ጀለ ብሻን በሽ ገረገጀላት ይገልጥ ማለትና ከናኑ ከኛ ወረካን ጮሬደ ወኮቴ ባከ ሰገረገጀላ ራውሸንጌስ ጮራን አንከሰን ጮራቱን ታኒ አክማ ዋቄ ጎፍታ መጫ ዋን ሐራባስ ከከሰን ጋር አክማ ዋን ሐራ ታጀራ ማለት ጮሬላ በጀራ ማክሰን ትረጋም ለከሰማ ገጀላ ላሜ ተናጀራ ዋቄ ጎፍታ መጫ ፑንቲ ሳዩ ዶሮ ከናዳ ገጀላ ከና ቆልቡታ ናጀራ ወደና ካሶላ መጣ ጋቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ከወዳ እኒ ገጀላ ትጋቡ ሁንዱ ዋቆ ኢየሱስ ኦልካ ያዳ ባላ አያና እንዳባላ እንዳባላ ታጃጅላ እንዳባላ ማን እንዳባላ ኩምሳ እንዳባላ አሜን ወደ ሻንተና መንፈሱ ነው አለ መንፈስ ቅዱስ አፉራ ቆረደ የና ከነ ኢሳይያስ አፍተም ማለት እስከራ አፍተም ተርባናከን ኮሪያናን ጠቅላላን ሳይል ወንተም መንዳት ይዱበት ወር ኢዱ አሳ ቆጀራ ይሰቡን ቁራም ገር ብቻ ቆመረ ዱበርቲ ተንቆ ሃይ ቆራኒ ምን ዋይ ኦክሳይን መኮ ኢሳፈኑ ጉባት ሹሬ አጋጉ ጉዳ ገገረገሻ ከነበር ባደት ለማፋ ብሻንሱን ሞ አያና ኮረና ይዋቃ ሃሌሉያ አባ ከነማ ከነፍሮ ሁሉ ስለዋቀ ተቆ ታጃጅለ ከሰን ከሳ ዋቀ ቦካ አያና ሳሃሮ አሮቱ ዋቀ ያ አሮቱ ቦታ ያ ሽሳ ተገዱበት ተንቆ ናፎ መነሸላ ውባ አለ ኢሳያስ እስኬል አፍተሚ ዶር በትረ ባለዳ ዲማሜ ከሳ ከለ ዱምነ ገረ ጉድናት ከንደባራ ዲሙና ጅራ ዋቃ ወደ ምንጭ ወደ ፀሐይ ማውጣ አሜን ገረባ ተለመና ጅራ አሜን ሃሌሉያ አሜን በቱ ባዶ ወረ መቃ ኮድ አተሪ ቢፍ አዱን ባይና አሜን የሳባ መመ አከከሱና ዲሰው ተዱዋል ሲርቀጣ መቃመ ጎፍታ ሱቱን መናዝር ይመልከ ሰንገራ ይመላዋቃ ታታ አሜን አደም ሲከ ሰንገራ ቡርቃ ዋቃ ይወጣታ አሜን አደም ሲከ ሰንገራ ቡርቃ ዋን ዱማሰተ ዋቃ ጅራታ ሲኒ ባዳው አሜን ተከሶ ካሳቲ ተጃጅል ሊኮራ ማለባ ተጃጅል ሊኮራ በረከተ ለማይራ ማለባ በረከተ ለማ ኦልካይም ተሳሞ ጀራመ ኦልካይም ተሳሞ ባላ አደም ማለባ ባላ አደም रामे अकना जरा गई बिशान को दे मेरे अबु मरे असरे असगये हितले के पमेजे मारे वे थोको जरे जिन्नन नमने सफर तु सिरा खाय जाजी रखे मारो जरे कर जचुन मका गोफ्ता यीशुस हरा का सिरा दापत हालेलुया नरा दापत ने चला आमीन ये मिंच उगा ክርስቶስ ኢየሱስ መዋቀ ጅራታ ጀባታ ማረ ተጃጅል ከሰንከነ ወደ ፎሪሳ አሜን ኢየሱስ አሜን ማረ ጋራቻ ነገር ከምንጩ ነው አለ እግዚአብሔር አሜን አዲም ሲቶ ለቁ ጋራ አናታው ማረ አሜን በቃ የነራ ለሆነ ከሰራ በነዋቀ ነገር ናብጆ ረዶ ሲትር በነ ባየ አወኪናሪ መኪና አፍሪካ በቃይ ጎፍታ መጫቸ ኢኮኖሚ መደምሲሶ ውርደት አይደለም ወሬ ያኮ መኪና አንደሙ ሬፖት መኪናው ከሰቶ ሄደ ማማኑን ሞከረ ቸርኪው እንደ ትጅሬኛ ተሸከሰችና ሃሌሉያ አሜን ሰንካሳ ኢሰሲብራ ጫርጅራ ማለባ ኢሰሲብራ ሃሌሉያ እንጀበነ 11 አመት ነው መኪና ይነዳው ወደ ዱቆም ጋብለ ተቆለ መኪና ከሰተኛ አሲኑዳ ፈንገል ቦባ ከነ ቡደ ቢቴ ቡደ ቢቴ ሀጣ ዱጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ዋቀ ጅራታ ዋመና ሪያ ኮቱና አደረ ነዲደ ማለት አብደ ጉዳና መሰጀሬስ አሜን ከሰንጋሳ ያዋቀ ጅራ ማለባ ማሊኮ ገረከታ ታው ጅራ ማለባ ማሊኮ ገረከታ አዴም ሲኮ ተጃጅሊኮ ሰላ ማለባ አዴም ሲኮ ተጃጅሊኮ ኡላ ጋሪና ማጫሊ አልከማ ጅራ ማለባ ኡላ ጋሪና ማጫሊ አልከማ አሜን አሜን
dhugan jira barreeffadha. Mime kana tola dhabdanii beektu? Maxaccaa በመጠጫ ይዘሽልሽ ነው ሄደ ቆዳት dhugan jira ቆዳት dhugantu jira baaraan itti laanne durekkatti godhe yoo qotee dha godhe kan Addis Ababaan qadaado saaqaawwatis sino baaratti baaratti kan nu baararaan ijoolleedhaan baadiyyaatiin guddate gadi ta'ee fi inna akka kanaatti qodaa itti dhuganitti naafidi gotuutti hin jedhee maxacha eessatti argattu beektu tokkoffaa mootota 17 godhatti argattu tokkoffaa mootota 17 godhan ከተማቱ በደረሰ እንጨት ለቅም የሚጠጣ ውሃ በጽዋ አንጨለኝ እቴ ነው ተደረ በጽዋ ወኪዳሴ ጎብለ ፉደ ቢዜ ዛን ከነ ሆአ ጉል ኦፎቀን ለለደኒ ቤቱ መደራ ዋቅ tajaajila mana isaa keessa rakkina isaa guddaani abiddaan gaafa tajaajilamne jecha zeeraa bitaat gaafa nu geessu የጽዋን ምስጢር ያስረዳናል። አሜን። ጽዋ በጽዋ ይዘሽልኝ ነይ ዋና ማልፋ ቆዳ ስትደኝ ሩፋም የማጀ ነው ምን ሩፋም አይደ ውሌ ጀራ አታ ውሌ አታ አይከ ባት እንግሪክ it is a chalice Chaalisiin kuni wantoota hedduu agarsiisa. Isaan keessaa dhaggeeffadhaa barreeffadhaa. Xoofoon kun xoofoo jechuudha barreeffadhaa. Xoofoo. Kun xoofoo ta'ee jedha. Kun xoofoo jechuu ta'ee Waaqayyo dhala namaatiif kan qopheesse ulfina iddoo ol jedhaa fi jedha. Waaqayyo kuni xoofoo jechuu ta'ee Waaqayyo ulfinaa fi iddoo ol jedhaa dhala namaaf qopheesse iddoo ol jedhaa ulfinaa fi iddoo ol jedhaa Waaqayyo dhala namaaf qopheesse bira ga'uudhaaf xoofoo jechuu ta'ee Waaqayyo iddoo ulfinaa fi ol jedhaa dhala namaatiif qopheesse bira ga'uuf gidiraa dhiphina namni mo'achuu qabu kan agarsiisudha. Isani mekeraan gidiraa mo'atee qabuun kan isa agarsiisudha. Faarsaa 11 lakkoofsa 6 xoofoon koo irraa hafaa ta'e jedhama. Faarsaa 11 kanaafuu ulfinatti ba'uudhaaf መሸከም የሚገባንን መከራ ነው። ulfina sanatti ba'uudhaaf shee kana galas kaa'e Waaqayyo. Iddoo ulfinaa ol jedhaa bira darbuudhaaf namni gidiraa inni mo'atee keessa darbuu malu kan argisiisudha inni kun. Faarsaa 11 lakkoofsa 6 Faarsaa 11 Faarsaa 16 5 Tiki godha ammas eebba ijoollee Waaqayyoo eebbaa fi gammachuu ijoollee Waaqayyootiif qophaa'e kan agarsiisudha. Ijoollee Waaqayyoo qofa kan qophaa'e barga dhaqee nyaatame. Kanaaf gaa'ee dubartittii kana raajiitti erge malee saamtuutti hin ergine Yesuus. Mana ishee keessa kan jiru maaliidhaan jedhate sadaffaa irratti qodaatti dhugaan xoofoo. Xoofoon kun immoo ulfina iddoo ol jedhaa fi kabajaa bira ga'uuf gidiraa namni keessa darbu kan agarsiisudha. Faarsaa 11 Faarsaa 16 Maatiyoos 22 argattu. Jira kan Yesuus yoo wal qabsiise. Fi teekeen lammaffaa eebbaa fi gammachuu na jarjaree Maatiyoos 22 23 የሚያሳይ ነው።
kan agarsiisudha. Inni dhuma kan nu agarsiisu xoofoo kakuu dhiiga Kiristoos hamma Yesuus Kiristoos dhufutti kan nuyi keessaatti dhumnudha. Aገልጋዩ kana kan kibraችን የክርስቶስ መስቀል ነው። አሜን። ወርድ በርቲቲ kana nama guddaa kan sheejjechi baarteetti kan sheejjechiisa kana haadha kan sheejjechiisa kana haadhaadhaan haadhaan jammara afaan oromoo dhufaan maazar nach haadha kanatu mana isheetti argama ጽዋ kana xoofoo kakuu dhiiga Kiristoosiin kan agarsiisudha. Tokkoffaa Qorontos 11:25 tokkoffaa Qorontos 11:25 kakuu dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan agarsiisu xoofoon keessatti dhumne ulfinni kan nu qophaa'e aገልጋዩ kan hin jiru taanaan ifamanaa godha tokko kuucarree hafna ተመልካች ታane hafna tokkoffaa Qorontos 11:25 Ibroota 10:6 arfaffaa Ibroota 10:6 kuni maal agarsiisa kakuu dhiiga Yesuus Kiristoos xoofoo keessan sherimin argamu. Kanaaf namni dhiiga Yesuus Kiristoos irratti hojjete kakuu dhiiga ittiin bitameera namni hojjete namicha sanaaf deebi'ee sababiin cubbuu dhiyaatu hin jiru Ibroonni 10. Kanaafuu agalgaayin tajaajilli isaa jiru hunduma dhoksaa fannifamu. Yesuus Kiristoos seexanni waan shanii itti gammadu maal beektu yoo isin hin darbitaa jettee himatti hin qabdu. Injaalatti siin hojii hin darbitaa mara ajaa'ibsiisa siin hojii tajaajila. Yoo xiqqaate waan tokko matti hin qabdu matti hin qabdu waan tokko sodaatu. Fooqii jaarrate yoo ta'e maaliif Yesuusin achi tolbaasatti agarsiisee ragatee akka jedhaa akka gadi ilaali Yesuus. Minima bakka isaa fayyaa isaa hin fayyaa bakka seetan dessi ilaali. Injoolii gara bakka ajjeesaan jira 10 fixeera 80 fixeera 90 fixeera jedhe seetan. Gaafa singaroo waa'ee fannoo Yesuusin fannifamtane godee isa waraanatti isa yaadatamu gadi ta'u era iyya caraanii gara nuti kaa. Maqaa gooftaa Yesuusin fannoo Yesuus arraba keenya irraa hin guurin. Ameen. Akka keessa olkaasa fannifamuun kee arraba koraa hin guurin jedhaa maal kanaaf seexana gaafate waa'ee qaraanyoo referensii qaraanyoo sin kaamnaan dhugaa Kiristoos Yesuus seexanii safara keessan hin taa'u. Maaliif ለመጨረሻ ጊዜ ሰይጣን የተንበረከከው በመስቀሉ ሞት ነው። ሃሌሉያ አሜን። ከና በቃ ኢየሱስ ነው ማለት በቱ አቃዲ ሐመን ያበሩ ፈተ ማልኮ ለባይ ሰይጣን ይወስን ዋይ ማሮ ለለደን መጥንቀም ሲሎ ጀሻሽን ከዳ በልኩት ይባርክ እንዳርባ ተንሶ አጅናበ ዮቲ ሊሳን ሲናሶት ጋሩ ፈንፈ ሙሳ ጋፋ ሲለለዳን መንበርከክ ጀመራ አሜን መርከሰና ካታ ተጃጅልቶ ተነን አጀር ቀባቴ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ውይቱ ተጃጅለ ከሰሪ ፈንፈ ኢየሱስ ይናታ አሜን ሰይጣን ነሻይ ከኪሳ አሜን ተጃጅለ ከሰን ከሰን አባቹ እንደንዳይ አሜን ምን ኢየሱስ ተቀራነ ጉባት አንገረ አብጃ ታው አሜን ያኖ ካናዳ Dubartittiin kun matachaatti naaf illee. Ulleen ani kan rakkinan qabu gaafa konsidereessin ati transileeshinii qaba. Charles, it is Charles. Bring me with a Charles jedhan. With a cup jedham. Jedhe ulleetti galan koo namaa galutti. Safara keenya kan galu ulleedha gadi ta'eef. Farsoo fa'aa dhuguu gadi ta'eef. Ullee maqaatti barreeffamanii gammadaa kamisoo jedhee irratti barreeffata. Achi kaata itti dhugaa garagaraa. Dibatee sarara baatti godhatee mirga keessan gaasaati oofoon fannifamuu keetii jedha maalama oofoon keessaa dhuguu naafata jedha maalama kana biyya lafa ishee ammachooti anaaf isin waaqa gooftaa macha fannifamuu isaatiin nu amacheessu waaqa Siresichi seet mana ishee keessa kan jira. Meeqaffara keenya affaffaa mana dubartii kana kan jiru. Duuqet daakuudha gara biraan. Meemee daakuu tajaajila lallabdanii beektu daakuu? Hiiktanii beektu? Maal godha mana dubartii kana maal godha daakuun? Daakuu qonyee tokko adde beexaa yimikee miqaa dhikkuun. Maal koo keessa kan jiru? Ani ofii kooti kan hin beeku.
mucaa godhatu ijoollee qabdooti iddoo biraadha. Mooqa kana mooqaniitu itti naqatanii yookiin gilgiliitii naqanii itti naqanii nama laaluudhaaf adeemu. Macaafa qulqulluu keessa buddeena ilaalchaa kan jedhu dhageessanii yookaan nagee beeku. Yommuu wazawwaz maswaat ilaale. Kas inna buddeena ilaalchaa jedhama. Buddeena ilaalchaa kun kan hojjetamu daakuu irraa hojjetama. Hammamiin hojjetama? Konyee macaafa qulqulluu jedhama. Konyee tokko maaliin bulbulamee dhadhaadhaan bulbulamee dhadhaa ijeessaati maal ta'e? Dhadhaa saree keessaa baasanii isa booyyee keessaa baasanii gaafa nu nyaannu guyyaa guutuun nuti miidhachiisaa oolu sana miti. Maaliif? Foon booyyee kana baksanii 85% foon booyyeedha. Isheen akka 15 immoo qimamee adda addaatti naqanii foon booyyee intini booyyee cooma booyyeetti rakkan. Kaan miila cabsee, kaan luka cabsee, kaan kana cabsee, kaan kolesterooliitti naqee mutuun kun kan bite seexanni biyya arabaatti jira. በጣም የሚገርማችሁ ዲሞ መና ጉራ ጋር በልቶ ነው ቆበሰ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ላኩ ነው ግን ሩጋ ክርስቶስ ኢየሱስ ወርጋ ላኩ ነው ማለት kan yaadannoo ko durii miti kun alcharasku ngochamu zalgana laalla boqonnaa no waaqa akkataatti arabaan seexanni hadda addunyaa kana raasaa jiru deemne tokko zayitiin zayit masaay zayit dini booje walitti naqe warra kan kaansarii kan ta'aa jiru የአጥንት ምናምን kan jedhamu የደም ምናምን kan ጣቀዳላንሳ ከነ keessa nyaata nu nyaannu keessa gayyaa jiru kana keessa nuti faabrikeetii gochaa turte nektar jedhamu nyaata waaqni jedhamu isaan ofiisaa keenya nyaatanii biyya Itoophiyaa dachaasu isa kana miti zayitii kan malee kan ejeessaa irraa kan amma dubartii kana keessaa kan argame maalidha daakuutu argame taani leeqa waan dabalattee saboora isaa itti roobna ዱቄት ነው ለመወዘወዝ መስዋዕት የሚያገለግል ለገጸ ህብስት መጋገሪያ የሚጠቅም የተመረጠ ዱቄት ህዝብ መላ ሰባይ ዋጦሰና በከቡኤ ፉለ ዋጦቴ ከማታው ጉዴና ኢዳ አሻተው ዳቤ አከና ጅራ ዋቀ ጎፍታ መቻ ዳኩን ኩኒ የሮቆ ፓውጀን ዳኩን ኩኒ የሮቆ ፓውጀን ያደገሩ በለቦታ ቶኮ ለቦታ ለማ ለኮሰ ቶኮ Lesuat immoo leboota 6 15 leboota 2 tokkoo fi lakkoofsa 10 akkuma kolettee dubbisnes danda'ama leboota 6 15 mena gefata waaqa kana barbaade leboota 2 tokko maayedha namni ilma waaqayyoof kennaa midhaanii yommuu dhiyeessu daakuu qamadii sabayeessa irraa hadhiyeessu inni dhadhaa jessaa itti naqee ixaanas irra kaa'ee ilmaan Aroon warra luboota sanatti hadhiyeessu. Kennaa maalidha? Maaliif fayyada? Inni kun kennaa midhaanii siiriyaa lafa jedhama. Biqilaan amma bokkaan ikkoon jiru beessamaa eessa nyaatamaa? Yoo waaqayyo wanti jiru guutummaatti amma nuti yeroo baay'ee kurnoo fa'aa gaafa kenninu baay'een keenya waargoonaa amantoota keenya qorree ilaalle tokko sangaara akkasii dhufide kurnoo akkasii sangaa akkamii dhugeessu beeku akkasii nasiin caabaa mukii irratti dabalee kurnoo kana gashaama. Kakun orang kurnoo moo kurnoo caala? Yoo gambe kurnoo moo kurnoo caala? Kakora kurnoo kennuun inni eeyyamama. Persentaa meeqa laalla? Kakuu moofaani persentaa 10 qabeenya keenya 10 nuu kenna yoo ta'e 10 keessaa tokko waaqayyoof laalla. Kakuu haaraan garuu takka laallansaa yookaan waaqayyoodha. Ifam takka laallansaa kan waaqayyoodha. Garuu jaalala keenya agarsiisu laphee keenya irraa gooftaa amma jaallannu agarsiisuudhaaf ከተሰጠን ከ10 አንዱ ለእግዚአብሔር እንሰጣለን። ሽኒ ቁዳን ግን ተና ሽኒ tokko kan waaqayyoodha. ማለፌ አዲስ ኪዳን የስፍር ጊዜ አይደለም ይበልጣል ጽድቃችን ከፈሪሳውያን ይበልጣል ምን ጫላ ጀራ ማለት ነው ካንሳኒ ኮራ ዳቶ ኮከን አንተኛ ጋሩ ዋማ ቀብንቱ ማልበረ ጎርጎራቸው አይኑ ኤቆ ኤኑ ተዳራራ ደዶቹ ዋቀዮት አዳራራ ደ kana bar ka kwara ka difama kan gelu komede ka kwara ki sete takalla even amanton kan san kabani milar gama ka jarata aje
Macho. Amma kin gari kan gwara chazbana gari ba Lubichi daakuu qamadii ba'eessa isa kennaa midhaanii fi dhiyaate irraa kaballaa tokko dhadhaa ejersaa isa irana deemi amam tokko kaballaa tokko ishi dhadhaa ejersaa isaa fi ixaana isa kennaa midhaanii sana irraa jiru hundumaa wajjinii foolii garaa ciibsuu seenaadhaaf akka ta'utti ana Waaqayyoof iddoo aarsaa irratti gubee haa aarsu. Maaliif ta'a? Seenaaf ta'a. Yoonitti naggara. Yoo na godha malee tajaajilli keessan tajaajila burqaa ture darbee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila seenaaf haa ta'u. Waan isin hojjetan seenaaf haa barreeffamu. Akka keessan gaasaatti seenaaf haa barreeffamudha maalama. Seenaaf haa barreeffamu. Isaan keessaa inni tokko Waaqayyo baay'ee nurraan barbaadu daakuu amma mutaalaan naaf hin jenne. Amman tokko safartuun kaballaa Waaqayyo tokko gaanee konyee Waaqayyo ajaji konyee Waaqayyo tokko manguddaadha. Biratti maa galaana maalii lakkaa'ee jira? Lafa harka afur keessaa harka sadii qomaanidha. Bishaanumma kanaa qabu maaliin lakkaa'ee jira Waaqayyo? Harka keessa wal qabaati guutummaan jireenya kee jira maalummaa? Guutummaan jireenya kee. Macii sagalee Waaqayyoodhaan daakame jedhame. Waaqayyoodhaaf aarsaa haa ta'u jedhama maalummaa? Yeroo kana seenaadhaaf ta'aa jira maalummaa? Akkana jira macii tura deema naan jira. Waaqayyo qaba macii Waaqayyo tura deema calla yoo calla nyaata maal ta'a? Ayaba. Agana jira Waaqayyo gooftaa macaa. Naam. Harka keessa naaqa Waaqayyo kakana naan jedhe warra garaa cabaa isaanii keessaan ani Waaqayyo gooftaa macaa burqaayyaa sanaan jedhe. Maqaa maqaa abbaa. Hafuura qulqulluu. Sadeen Waaqa tokkoon. Galgala kana maqaa Yesuus toosin zayitii Waaqayyoodhaan laqallaqamaa. Kana jedhu yeroo kana jennaan yoonni daakame yoo inni sirriitti majiin koo nagaadhe majiin immoo maalidha? Sagaleen koo akka maalidha? Sagalee Waaqayyo akka buusaa yookiin akka majii mitiireedhaan jira Waaqayyo. Kanaan taana zayitiin isin hin dabalama. Kaasa garaa kee bayyuu qabee karaa kee keessa Waaqayyo waan haaraa habaas. Waan haaraa habaas. Kana jettu Waaqayyo gooftaan akkana jedhina abiddaan hin deebisa በእሳት የምመልስ ጊዜ አብዳ ማጀራ አላከከና ጀራ በእሳት የምቀርብ መስዋዕት ይላል እንዴ ዱበርቲቲ ከነኮ ሃምባራ ሚጆ ሰልጳሴተኒ እምትከስ ነው በቻቱተን ቢቆይ ማና ዱበርቲ ከና ኢሰዋቀ ጎፍታ መቻ አጀጀቱ ይችላል አሜን እንማሽ ጫባዳ በቃ ከናፍቆ በርበርዋን እኮ ከፈት ነው አረገችው እንበንተም አስገባቸው እኮ ይያለቶ በእንዳ በስልቶ ዋቀዮ ሰው ማዳፈ ያህወዳ ኤሎሂም ኢሳኤ ኤልያስ ስልት መረቶ ወንደል ኤልያስ አባን ሳንጅሮ ሃቲ ሳንጅሮ አካካን ሳንጅሮ አካከልን ሳንጅሮ ነቲማ ኤልዋጅር ማቃዋቃ ኩል ማቃዋቃ ለማንላ ፎካንታ ራባንዶ ሊባቱ አላ ሀዲደ ሶና ካሳ ማቃቦታ ይሱት ኮነ መናዝ የቲንገራከ ሰንበንተሬ ኡልፍነ ጎፍታ ወረ ኡልገሽታን ማነከ ሰንገሰት ዋቀዮ ለጴ ጨባከነ ከሳ ዋን ሃራ ሀሩቁሽ አሜን መቻ ገለገላካን አሜን ይባማ ገለገላካን አሜን ተማ ገለገላካን አሜን ማቃቦታ ይሱት ዘይቲን ሱሊ ዳኩ ሰረቱቱ ደደቀ ገለ ተዳንገራ አሜን ከናና ዋቱ ጎፍታ መቻ ከንበርባድ ከነበርባድ ሰበኮራ ስለገለ አላሱን ማለያ ምልክታኙ ማከኛ ረሸ እንዴ የመጨረሻ ዘመን መከር እኮ ነው ምን አወልቅ ቀባውሶ ዋጋ ጎፍታ መጫጫ አላ ሰሚት እንገሽ ዳጋማ ሰሚት ገሽ ማለት ገለ ማቶራ ቀባ ማጂንሳ እደ ኢረዴሜ ኤኑማሳ ሰነገዲሴ ገቡኤ ሁላዬ የሮከና የሰጡልባ ኢዶ አሳባ ቀይረተልባ አሜን አሜን ከነመነ ሸተርገ መለከቶ ማተርገመ ኢየሱስ ክርስቶስ አየሩፍ ቡርቃ ጋሪ ኬሳ ኤኙናን ቀባ ይወጀ ያውላ ሱማን ቀባ ዋጋ አሜን
sangaasate anaan qaba jedha Waaqa. Mana eeguutu argama kun mana Eliyaas mana gurmeessaa mana ibsaa mana guddisaa harka sonnaa kaasaa ala qopheeffadheera siina jedhu Waaqa. Baara dhaloonni baay'eedhaan mul'ataan du'an Waaqa gooftaa machaa siin qaba siina jedhu Waaqa. Qopheeffadheera jedhu Waaqa. Yaadsi qachiin እግዚአብሔር fixeera. Sheekan ma barreeffadhaa zayitiidhaa barreeffadhaa settan ilaalla. Waan lamaan finna gaafa torban yoo torban fuunaa ayyaamtu taate kana jedhu biraatiin. Shanaffaani zayitii waddaa kuttaa zayitiidhaa fi waan lama duwwaadhaan godhamna. Zayitiidhaan godhamne zayitiidhaa fi zayitii hundaa kamiin zayitiin itti naan. Inni gara waaqayyo waan garaan sana cabette maal jedha? Inni isa qiixataatti, isa uffataatti, isa guuggataatti inni dhiyaatu waaqayyo. Kanaaf zayitiidhaa barreeffadha. Mana dubartii kana zayitiidha. Zayitiin kun akkamitti akka inni qophaa'u immoo barumsa guddaa baranna torban. Asinitti dhufa. Eeshi. Kanaafuu waan lama duwwaan nuuf ta'e himuun laalla. Kun hin jiru taanaani yallam karaanii yallam wade Qarmeloos. Qarmeloos maal jechuun kata himuun laalla. Ol bahee Waaqayyo. Kana booda ol baama ishee. Mata ol baanaan jettaa ol baay'ee jennaan namaa. Daa kameedhaa namaan jalqaba. Ijoollee tolfata tun jedhee allaa yoo taate akka boqqolloo intaa yoo taate kanarraa telefon ooftaadha. Daakuu yoo taate kan iddoo qabattee teessa jira. Akka keessa naqaasa iddoo qabadhaa hafaa. Iddoo qabadhaa hafaa. Iddoo qabadhaa hafaa. Akka kana zayitiidhaan axana qalla kanaan jedhe Waaqayyo. Nama warra boqoqsaan kanatti badaa Waaqayyo goota machaa dhimma boodii famanaa godhaa malee. Ameen barakam. ልባቸው ለተሰበረ እግዚአብሔር ቀልብ ነው። አሜን። አነረተ ዘይቲና አንገራሳ ጅራ ወቀነ ንባረ ወራ የሮ ከነ መጣዶ ቱንጃለቲን ኤሰዋ ቀራ ኬክ አፋን እንግዲህ ተሳ ኬክ ዳ እኛ እኮ ኬክ ነን። ሃሌሉያ አሜን። ካንቲላ ባንዶ አሜን። እስሪ አዱኛ ከነ ከሰት ኬክ ዳ አሜን። ወቀዮ የሞተል ኬክ ዳ ሰን አሜን። ኬክ ዋ ካዮ ሊጀራ ማረማ isa torban fuutina rifachiisa malee zayitiin jennaan gubannaan dhooshanaan jedha haleluuya zayitii gaafa jettani itti bishasitu waa dhaabe zayitii sirriin qodaatti gaafa netta maal gare akkanaan jedhe kara keessa waaqayyo dhaloota abidda keessaa baase akka kanaa jedha maalame yaa waaqayyo jedha maalame gubanni kee malakoota ajam jedha maalame ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦላ ሂባ ገላ ሀዶ መክራባ ጋር ሼካ ያማቲያ